Tu jaallattoota fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila kun arras waan haaraa tokko isinitti mufanii innis appilikeeshinii bilbila keessan akka inni biizii hin taane godhu yookaan immoo baakgiraawundiidhaan warreen irraan godhan fa'aa akkamitti akka dhaabuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Gaaffii nama baay'ee waan ta'eefidha kana isinitti agarsiisu. Play Store keessa seentanii appilikeeshinii Greenify jedhu sarchi gootu. Greenify kana erga sarchi gootanii gaafa isinii fidu install gootu jechuudha. Saayiziin isaas baay'ee xiqqoodha. Meeggaabiitii 2.5 waan akkasiidha. Kanaaf installii gootu jechuudha. Amma sanatti amma inni installii godhutti warreen subscribing goone maalo inni isin kadhanna. Subscribe nu godha chaanaalii keenya kana. Sana booddee wantoota gaggaarii wantoota namatti tolan gara keessanitti fiduudhaaf nuunis nu onnachiisa waan ta'eef subscribe gochuun dagatinaa. Amma appilikeeshiniin kuni bu'ee dhumeera jechuudha. Amma installii godhaa jira. Please subscribe gochuun dagatinaa. Open jettu jechuudha bakka kana booddee akkasiniif deeni sana booddee next kan jettu gara gajjallaa kana jirti next itti buutu sana booddee working mode dha ruutii ta'uu dhiisuuf fi yoommoo waan inni ta'e hin beektan ta'e I'm not sure jettu yoo ruutii dha ta'e ruutii my devices ruutii dhisa jettu bilbilli koo amma ruutii miti waan ta'eef my devices not ruutii dhisa jedhu isan tuqaa jechuudha sana booddee next ishee gajjallaan tuqaa grant permission isa jedhu kana tuqnaa jechuudha. Permissionii yookaan eeyyama kennuufii qabna waan ta'eef sana booddee achitti gaafa nu geessu Greenify kan jedhu dhaxxanii barbaaddanii bantu bilbila tokko irratti ooniif oofii jedhee jira asirratti immoo allow jedhee jira kanaafu allow jenna kan keessan ooniif oofii yoo ta'e oofii irra ta'a gaafa jalqaban install gootanu sanaafu oonii gootu jechuudha sana booddee baakii goonee dudduubatti deebina jechuudha gaafa dudduubatti deebinu finish kan jettu gara gajjallaa kanatti nu dhufte finish isa jedhutti buuna jechuudha sana booddee mallattoo ida'uu kan fakkaatu gara gadii kana jirti ishee tuqxu jechuudha sana booddee appilikeeshinoota baakgiraawundi irraan godhaa jiran kunuun natti agarsiisaa jira jechuudha amma pileeyitiidhaa fi screen reekorderiin baakgiraawundiidhaan irraan godhaa jira sana kanaafu warreen baakgiraawundiidhaan irraan godhaa jiran kana keessa seenneetu baakgiraawundiidhaan akka isaan irraan hin goone riistiriiktu goona jechuudha. Yookaan immoo gara gadii kana ZD kan jettu sadan kanatti yoo buune haayibarneetii nu godha jechuudha amma pileeyitiin kuni haayibarneetii ta'eera jechuudha kanaafuu appilikeeshinii barbaaddan akkasuma mallattoo ida'uu ishee irra keessa jirtu kanaan itti buutanii show more apps itti buutanii appiin dudduubaan yookaan osoo isin fayyadamaan jiraatiin akka inni irraan godhu barbaaddanii akka sanaan ida'uu kana keessatti daddabaluudhaanii bilbilli keessanii baatirii keessan yookaan chaarjii keessan akkasiniif qusatu gochuu dandeessu dabalataan immoo saffisa isaa dabaluu dandeessu jechuudha har'a kanuma isinitti himuu barbaadeenii buusuun dagatinaa appilikeeshinii kana Greenify jedhama warreen Play Store irraa buusuun isin rakkisu immoo chaanaalii Telegiraamii koo bilbila koon diskiripshinii keessan isinii kaa'aa achirraa dhattanii buufachuu dandeessu ammuma akkuma viidiyoo kana waraabee keenya jiran isinii kaa'aa kanuma isinitti himuu barbaade galatoomaa subscribe gochuun dagatinaa.